as wanti hundi ni jira amantaa islaamummaa kana keessa guutuudha inni dhababillee hin jiru addunyaa kanarraa bakka kaafogotaadha hammaama yookaan shintibeetiidha islaamummaa keessa yoo jiraatte hammaama yeroo seentullee waan jettee seentu qabda waan jettee baatu qabda hammaama keessa yeroo raftu waan jettu qabda yeroo baatu waan jettu qabda waan ullaadha waan abbahaadha waan biyyaa waan fira waan lafee waan nafaa waan nama wanni hin jirre hin jiru guutuudha amantaa biraa keessa yoo deemte amantaa barbaadde keessa waan kana jetta amantaa kenna keessatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jetta ajiri soddoma argatte saniif ammallee warroonni amantaa biraa hordoftan ka sagalee kee kana dhageessan kan mana kennaadhaa keessa jirtan yoo jiraattan miira keessaa baha ishiinillee waa jettee nunillee waa jechuu osoo hin taane gad dhaabbadha yeroo tokko waa laalaa herrega godha wangeelli ifaan ifatti akka waaqni sadin taane akka waaqni laman taane afur hin taane tokko akka ta'e irra deddeebi'ee dubbata bakka hedduutti Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e bakka 80 walitti dubbata wangeelli atammoo diddee waaqayyo jette dhiisi mataan jabaatin yaa obboleessa kiyya dhiisi mataan jabaatin yaa mucayyoo miira keessa galtee kun siyaasaa mitiyyuu kun siyaasaa miti kun waan gandummaati waan naannummaati mitiyyuu gad dhaabbadhu wangeela dubbisi namni wangeela dubbisi wangeela hubate sadaffaarra wangeela yoo fudhate namni sun yoo laa ilaaha illallah muhammad rasulullah jedhe malee wallahi wa billahi muslima ni ta'a mee ati dhugumatti wangeela seeraan dubbisi wangeela seeraan fudhadhu seeraa hubadhu mee maaliif jennaan namni amma pheenxee ofiin jedhu yookaan amantaa kiristaanummaadhaa ofiin jedhu mee Yesuus Kiristoos mee ofii isaatii awwaa gochuu hin danda'u jedheera mee ati Yesuus waa tokko gochuu hin danda'u jedhu yoo ta'e asii miti asii murtamalee hin jedhu waa wangeela jedhu hin jedhu kanaafuu jammata kan akka itti wal dadhabne tokkoffaa wangeela walii araarsuu dadhabne osoo wangeela walii araaraman yookaan waa wangeela jedhe fudhatanii silaa rakkoon qabu ture silaa karaan gabaabbataadha garuu ani hadiisaa fi quraana fudhachuu didee qaama biraa wajjin wal mormuu rakkoodha duraan wangeelaan mormuu dura quraanaa fi hadiisa fudhachuun irra jiraata sana booda wal mormuun irra jiraata jechuudha irra hedduu nama kiristaana yookaan pheenxee ofiin jedhu kan wajji rakkanne parsentii guddaa wangeela fudhachuu didanii wangeela isaanumti maal jedhanii isin maaliif waa'ee quraanaa haasoftu waa'ee wangeelaa haasoftu maaliif waa'ee hadiisaan dubbanne maaliif waa'ee quraanaan dubbanne jedhanii lolan yeroo baay'ee nuti bakki itti rakkanne hadiisaa fi quraana wanni dhiifne waa'ee wangeelaa kana guyyaa haasofnuufi isinii fi wangeela wali araarsuudhaaf isintu wal dhabe waan ta'eef saniif dubbii isinit dheeressinaa baay'ee jira dhiifama naa godhaatiin masii teenya baga gammadde ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa dagagaa rabbi islaamummaa sii kenna irraa isin fudhatini irra gase haa dhaabu rabbii waan sii kenne kana sirraan fudhatini addunyaa akiraa ittiin milkaa'ii ittiin nagaa ittiin najaa bahi isin jechuu barbaada islaamummaa keessatti ammoo qormaata adda addaa jira maaliifi hawaasni ati biraa dhuftellee qormaata sitti ta'uu danda'a ijoolleen tokko tokko ati dhuftellee waan adda addaatiin qormaata ta'uu danda'anii saniifuu wanni kun obsa barbaada obsuu gad dhaabbachuu ijjannoo kutannoo feesisa saniif waan itti dhufte kana irraa dubattiin deebi'anii saniif waan kutannoo feesisa saniif deebi'anii akkasi yoon balleesse dhiifama naa godhaa yaa jamaa isinii dheeresse dubbii ani namni durii kun akkanumatti haasa'a. Galatooma idar yaada bareedaadha wallahi. Ustaaza amma dubbaddaa. Ustaaza keenya jaalatamoo kabajamoo bannaa soddaa keenya bara. Ustaaz dubbaddaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessanii baga jiraattan baga fayyaa taatanii. Intisaar moo eenyu kan na dura jiru isheen na dura jirti natti fakkaata dhiifama. Sagaleen koo jiraa? Ustaaz dubbadhaa rakkoon qabu nama guddaa teechisanii akkami dubbiin dubbatamaa miti. Masiini waan itti bilbilan natti fakkaata. Khayriidha rabbi khayriyaa godhu galatooma obboleettii keessanii simattanii
sibira jirraa jajjabaadhu baga rabbi gama islaamummaatti si fidee jechuun keessan waan gaariidha waan bareedduudha. Rabbiin barakaa sinaa godhu isheef tokkoffaa du'aayii godhaa fi lammata akka rabbiin irra gadi dhaabbu godha. Sadaffaa namoonni isheetti dhiyaatan qaamaan illee kan itti dhiyaatan ispeeshaalii namoonni dubartoota sirriitti jalqaba kana dura dhaabbadha wantoonni adda addaa galuu fi yeroof itti ulfaata waan ta'eef akkaataa qaba islaamummaan akkasumaanitu hin taane adeemsota garaagaraa waan qabuuf adeemsonni sun akka isaan itti salphatanii fi ishee bira dhaabbadhaa namoonni bira jirtan qaamaan itti agarsiisaa akkaataa salaataa akkaataa udu'aa ispeeshaalii dubartoonni wantoota dubartii akka isheetti malee ni manne wantoota kanallee ishee gargaaraan jedha. Masii hin deebiteetti natti fakkaata. Masii salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayyuu itti bilbila isaa maatti bilbiltanii cinqatuusa. Amma sitti dubbadhaa ustaaza si yaada dabarsaa inshallah deebituutti bilbilaa jiru. Akkas inshallah isiniin immoo obboleewwan kiyya warri muslimaa wanta isin jedhu ilaa yeroo fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti waa tokko baanee dubbannu arrabsuus gaafa nama arrabsuu caalaa bifa nama gorsuutiinitu wantoota garaagaraa hojjenne fakkeenyaaf namoota nuti arrabsinee gaabbine namoota meeqaatamatu jira namoota nuti faarsineellee salphanne meeqaatama jira faaruun keenya daangaa godhachuu qaba daangaa isaa darbuu hin qabu bakka daangaa darbuu hin qabu namni tokko islaamummaatti dhufuun nama gammachiisa maalinnaan abiddarraa najaabaa yoo fedha rabbii ta'e akka namni kun islaamummaa keessatti gadi dhaabbatuuf garuu irratti hojjechuu nama barbaachisa. Masii salaamu alaikum warahmatullah. Masih sagalee sittin dhagahamu ustaz Ahmad barte